waan uummanni keenya Amboo keessatti wal godhaa jiru yookaan afaan tokko dubbatanii akkaataa isaan wal miidhaa jiran yeroo laallu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wanta namatti hin tolle, wanta waaqatti illee hin tolle dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif namni afaan Oromoo dubbatu, namni akka walii, namni biyya tokko, namni Oromummaa walitti qabu sadarkaa kanaan wal ga'uunsaa dhugaa dubbachuuf kana arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Maaliif Oromoon Oromoo ta'ee yeroo gocha akkasii, gocha namatti hin tolle kana yeroo argan, yeroo walirratti godhanii argan baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ajandaan torbee kanaa ani ilaaluumti isaa'ullee baay'ee ani akka mataa kootti nama ta'anii dhalachuuntu bakka nama jibbisiisa. Maaliif dhalli namaa Waaqayyoon sodaachuu dadhabee jechuudha. Dhalli namaa garaa walitti jabaate, bineensa walitti ta'e. Dhalli namaa akkamitti akka sadarkaa kana wal geessisu anaaf dhugaa dubbachuuf naaf hin galle. Biyyi keenya waan hunda qabaatteetu nagaa duwwaa dhabde. Waaqayyo biyya keenyatti araaramu dhugaa dubbachuuf. Wantoonni Amboo keessatti ta'aa jiran baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ilaaluun illee baay'ee namatti ulfaata. Dubbachuunis namatti ulfaata, nama qaanessas. Maaliif jennaani namni yookaan gosti biraa otoo wanta akkasii walirratti raawwate naman qaanessuusi. Maaliif afaan walii hin beekan waan ta'eef, namoonni sun garaagara waan ta'eef rakkoo hin qabu. Garuu kana Oromoo ta'anii afaan Oromoo dubbatanii yeroo biyya tokko ta'anii Oromummaa walitti gootoo qabaatanii jiranii kana walirratti raawwatan ani garuu akka mataa kootti, akka namummaa kootti dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u malee egaa Waaqayyo waan hundumaafuu haa faradu. Yeroo isaa eega malee Waaqayyo imimmaan hiyyeessotaas lafa hin kaa'u. Dhugaan immoo hin qallatti malee guyyaa tokko hin cittu. Maaliif Waaqayyo waan godheef isa beeka waan ta'eef guyyaa tokko immoo waan hunduma isaayyuu ifa baasee hin mul'isa. Kana caalaa jechuudha. Amma xiqqootu hafe waan ta'eef, xiqqoon mul'ate waan ta'eef kana caalaa hin mul'isa. Waaqayyo haa faradu. Waaqayyotti qofa kennina. Maaliif haati hiyyeessaa akkatti boo'uun ishii Waaqayyo imimmaan lafa hin buusu. Kanaaf kana Waaqayyoof dhiisna. Haa ta'u malee oduu gammachiisaa dhugaa dubbachuuf baay'ee na gammachiise, baay'ee natti tole jechuudha. Akkuma beekamu obboleessi keenya Boonaa Baqqalaa jechuudha. Yeroo darbee dhukkubsatee mana yaalaa galee jira jechuudha. Waggaa 6 guutuu rasaasa somba jalatti baatee waggaa 6 guutuu jechuudha. Ana guyyaa tokko yoo mataan na dhukkube bakka hoggasuma odeessee hoggasuma bakka yaalaa argadha malee yookaan mana yaalaan dhaqa malee danda'een obsu jechuudha. Guyyaa tokko 2. Inni garuu waggaa 6 dhoksee baatee dhukkuba isaa keessatti dandamatee gaafa humna isaati ol ta'u immoo uummata Oromootti gabbaasee himatee jechuudha. Bakka na gargaaraa na yaalamaa jedhee mana kiimii seenee akkuma beekamaadha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo immoo mucaa kana onnee isaa ilaalanii, dhukkuba isaa ilaalanii, turtii waggaa amma kanaa baachuu isaa ilaalanii uummanni Oromoo lafa jiru birmatee sagalee ta'eefitu mucaa kana akka gargaaramuuf yaalii taasisaa fi birrii walitti sassaabanii jechuudha. Akka inni yaalamee fayyaa isaa kaleessa akka deebi'uuf jechuudha. Hundumtuu waan qaburraa gargaaraa ture jechuudha. Haa ta'u malee mucaan kunii jechuudha. Waaqayyo immoo isa milkeessee isa gargaaree guyyaa har'aa kana meeshaan xiyyiitiin sunii jechuudha. Xiyyiitiin waggaa 6 baatee ittiin rakkachaa ture sun guyyaa har'aa kana keessaa baheedha. Dhugaa dubbachuuf namoonni akkasitti poosti gochaa jiru, haasa'aa jiru jechuudha. Kuna caala wanti nama gaddisiisu hin jiru, nama gammachiisu hin jiru jechuu kooti. Maaliif jennaan rasaasni sun keessaa bahee milkaa'uu isaatti baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuuf. Maaliif ani jechuudha onnee isaatu baay'ee na dinqisiifachiisa. Maaliif jennaan namni waggaa 6 guutuu xiyyiitii garaa jalatti baatee yookaan somba isaatti baatee namni jiraatu bakka hin jiru jechuudha. Dhoskatee namni jiru, namni dhoskatee waggaa amma kanaa adeemu hin jiru jechuudha. Inni garuu
obsee waggaa 6 guutuu dandamatee waggaa 6 guutuu dhoskatee taa'aa ture gaafa humna isaatii ol ta'u itti as baasee dubbatee jechuudha. Ani isa kanatu na ajaa'iba dhugaa dubbachuuf. Ani waanuma xiqqoonuu namni danda'u hin jiru jechuudha. Bakka dhiira jechuun caqqaanyiidha. Bakka hin obsa jechuudha. Dhiira jechuun obsaadha. Kanaaf onnee isaa kanatu na ajaa'ibe. Waaqayyo immoo baga isa milkeesse. Waaqayyo baga isa gargaaree xiyyiiti sun keessaa bahee milkaa'eera. Kanaaf hundumti keenya immoo akka kaleessaa isaatti akka fayyummaa kaleessaa isaatti akka deebi'u waaqayyoon akka amantaa keenyatti waaqayyoon ammas illee isaaf kadhachuu hundi keenyaa jechuudha. Maaliif xiyyiiti keessaa bahe malee dhukkubni immoo hin dhabamu. Maaliif jennaan baqasqamee yaalama waan ta'eef namni kun dhukkubbiin itti dhaga'ama waan ta'eef kanaafuu hundi keenya yoo akka amantaa keenyatti waaqayyoon isaaf haa kadhannu akka fayyummaa isaa kaleessatti deebi'u jechuudha. Waaqayyo immoo isaa gargaaru. Egaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.